waggaa 9 booda deebi'anii dhufanii jireenya ofii. Dubaay turte, Dubaay hojjechaa turte, onlaayinii hojjetti. Achi kaatee jaalallee ishii fudhatte Dubaayitti. TikTok irratti waan nama abaxxaramaa jiru kan dhageessaniitu. Ajandaa 2 wal faana abaxxaramaa jira. Dubaay as fallaqa jedhe. Asiniin hin jenne jaarsi tokko jaarsa keessan gara Dubaayii fudhattanii kan kootechuun dandeessanii hundumtuu faana fayyadamaa. Bakka waan waliin qabdan maali yoo jedhamtanii gaafattaniyyuu warra Dubaayii jechuudha. Jaarsa ittanii deebistu. Inna nagaan siniifaa ta'uu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqaa ta'uu baga jiraattan baga har'a geessanii darbaa jiraadha siniin jedha. Egaa TikTok irratti ajandaalee 2 wal duraa duubaanii tokkaa jira jechuudha. TikTok kana guyyaa 2 qabee jira jechuudha. Waan mataa shir nama godhu wayiiti haasa'amaa jira. Duruma duubaan sinitti himachuudha. Paartii 2 yoo sinitti maree tokkoon hin dhumu. Maaliif kan nama 2 waan ta'eef amma tokkoon sinitti hima. Obboleettiin keessanii suuraa ishee argitan kuni dura Dubaay qofaa dhaqxee jechuudha. Dubaay dhaqxee onlaayinii hojii hojjetti. Onlaayiniidhaan daldalti. Isa booda abbaa manaa ishee yookaas jaalallee ishee kana gara Dubaayitti fudhattee jechuudha. Gara Dubaayitti fudhattee wajjin hojjetu, uffata nagadu, uffata daldalu maal jedhu. Egaa isaanii hiccitiin isaanii maanni shamarran keenya jechuudha. Waan isin beekuu qabdanii ishee nama maatte seetanii gaafa safaan hojii hojjettu inni isheedhaan obboleettii koo jedha. Geessanii maaliif shamarran akka isatti dhiyaataniifidha. Gabaa akka argataniifidha. Argitanii duruma isheen of oskite macarrashaan ishees of oskuu ta'e. Jalqaba isheen gabaadhaaf jedhaniitu gaa waliigalteedhaan isheen obboleettii kootii jedheetu hojii kana hojjetu. Obboleettiidha waan ta'eef abbaa fedhe faana haasaa abbaan fedhen dawwalaa fi uffata akkasii barbaanne midhaamin jedhanii bakka gabaa isaanii hojjetatu jechuudha. Boodotuma akkana jedhaniiti kaatee dhukkubsatteetu edaanni haalayyuu mijeeffataa raga booda bartii hin dhukkubsattee gara Itoophiyaa dhufan. Ishee fidee natti fakkaata gaa hin fidee waan dhukkubsattee fi fidee mana yaalaa dhaqxe. Mana yaalaa yeroo dhaqxu ulfadha. Ulfaa qabdi garaadha. Isa booda ulfa yeroo jedhamu namichi ulfi kun bahuu qabaa jedhe. Leesh jennaan ani qoricha fudhachaa jira. Qoricha ani fudhachaa jiru immoo waqtii kanatti mucaa yoo deesse mucaan sun noormaalii ta'uu hin danda'u jedhaan. Qorichaan fudhachaa jiru mucaan sun noormaaliin ta'u kana bahuu qaba. Achi dooktarii dhaqanii yoo gaafatan dooktarii wajjumaan jiru mootii baay'ee dooktarii biras wajjumaan jiru. Waan dhiise moo waan sedheebu arabarraa ulfoofte jedheera. Sinettan achi maal jedhaanii dooktarii mucaa laaleetu mucaan noormaaliidha. Rakkoo hin qabu guddinni isaayyuu guddina irratti seerumaan jira jedheen timnaan lakkii jedhe. Isheen arabarraa ulfooftee dhufte waan ta'eef obboleettii koo ta'e. Ma dura obbolaadha waliin hin jenneere suma qabatee dhufe bar. Doktariidhaan isheen obboleettii kooti. Arabarraa immoo ulfooftee kanaafidha akka bahuu kan barbaadame jedha. Isheen immoo akkama obboleettii kooti jettaa. Achi ishee hin doorsisaa ulfi kun yoo itti fufee mucaan kee noormaalii miti mucaati deessu. Bakka waan adda dhadhaba nan sodaadha dubbachuu isaa jechuudha. Jedhee akkanatti doorsisnaanii ulfa kana baastee hospitaala ciiste miidhamtee jechuudha. Inniin kee immoo rooshoon hospitaala ciistuu mucaa galaalaa gaasa mucaan sirriitti ilaalamudha waan bahe kun noormaaliidha maaliidha jedhamee sirriitti isa ilaalamu mucaa baasan achi isheen hospitaala ciistee inni kee immoo kootuti gara Dubaayitti shir jedhi deebi'e. Dubaayitti sii deebi'ee amma kun abbaa ijoolleedhaan haadha ijoollee isaa kanatti ijoollee isaa jette ijoollee isaa jechuun lamaa oli mitiira ijoollee isaa jette haadha ijoollee isaa kana fuudhee achitti nagatee dhufeetu anis waan hin godhu dhabnanii achi bahee oddoo tsabalaa deemee waaqattiin kennadha jedheeni. Gisani waaqattiin isa kennadha jedheeni iddoo tsabalaa deemee iddoo tsabalaatii baatee immoo waan inni nan godhin hin jiru jette. Antini narratti hojjechiiseera sihirii narratti hojjechiiseera ani birrii duruma yoo jechuudha achi jirtu birrii walitti qabee isaa kenna birrii walitti qabee isaa kenna bakka waan inni jedhe tokko hin didu keessa bahee dhumarratti nan kadhadhe innumti naafaa dhufuun jedhe isuma ija isaan argan jedhe obboleessa koo naafidaan jedhe obboleessa
argitani obboleessa koo naa fidaan jedhee kana jechuun inni sihirii baay'ee natti hojjechiiseera aqes gaafadheeraa jette akka inni narratti hojjechiise gaafadhee birrii 180 kaffalee amma jette umurii ko satu fudhatee namummaadha satu na baasee jireenya ko umurii hamma kana waggaa 9 olisatu natti taphatee kanaafiyyuu viidiyooyyuu yeroo mana fincaanii jiru viidiyoo na waraabee jira yeroo ani isa faana jirus viidiyoo na waraabee jira umurii ko sanyaate naaf deebisu viidiyoo ko naaf balleessu jette inni immoo maa'ee dhiseetanii gudida anaafatti maal waliiti jette gaafatte maal walii fitireeyya anaafati guyyaa tokkoyyuu anaafati ko wajjin hin tagaaddamne wajjin hin ciisne anaafati maal walii tireeyyuu guyyaa tokkoyyuu waliin hin ciisne bare anaafati dura isheen immoo ragaa guutuun qabaa ragaa bilbilaallee qaban ture bilbila koo hattuu tatee garuu ragaa nama qabaa even obboleettii isaayyuu qabannaan obboleettiin itti rageessite si jechuuni etteen obboleettiin immoo isa jechuuni jette obboleettiin isaa jechuudha nama mana isaatii na ari'ee aqitii wanti hojjedhu jiraadhu naan jedhedha hoteela sa'iira faana hojjetanii jiraatan aqee hojjedhu jiraadhu jedheetu mana isaatii na ari'eedha isa jechuuni haadha manaasaa faana ishee immoo hin beekna itti akka isheen isa faana jirtu akka isheen isa faana bakka rileeshinii qabdu akkas walitti dhufeenya ishee hin beeknaa jette masakkarteef obboleettiin obboleessatti masakkarte bakka dhugaadha achi obbole isheen kun amma waggaa amma kana booda deebii dhufiti namichi ijoollee qabaa niitii fuudheeraa ishee biyyatti gashee ishee biyyatti ulfa baasi jedhee qaweesti godhee diipoortii godhee ishee jechuudhaatti taphatee isheerra deemee birrishiitiin maarishiitiin Dubaay galee abbaa diizaayinii ta'e maal ta'e ishee kana geeraawot godhee gara biyyaatti Shina rakkatti umuriin dhumee waggaammi kun dhumee mucaallee hin dahamne mucaallee hin balleessanii birriinillee hin jiru amma yeroo kana keessa rakkadhe umurii koo naaf adeemsu itti bara koo naaf adeemsu idmeeni mallisilli hiwooteeni mallisilli jedhana eessa ufa idmee duubatti deebi'amu fuul duubatti deebi'amee kennamaayyuu akkamitti jireenya yoo xiqqaate birrii naaf kennu itti amma waan jiru rakkoodha waan birrii immoo naaf adeemsu argitani barbareen harkaan dhaabanii nama gubdeen dubartoonni baay'ee dubartoonni hin soban ela otoo waa qabatanii dhufu malee lafaa kanii xab jedhanii soba kana baatanii mataa dhiiraarran baansanu miidiyaa kanarratti miidiyaa amma kana ga'urratti jechuudha nama 20 meeqatu isaan ilaalaa ture fizis jedhee namni achitti takka shaayii qayyarata jala takka niskaffiit qayyaratu baqaachuu mataan shaaworii galanitti nama ka guyyaa lama furate bardubbiinsa wii kanaafoon siniin jedhe irri an baay'ee sin gorseera irri ofiisaa hin dhama'atu taanaan sitti hin dhama'anne taanaan ati osoo warqirra deemsisee Itoophiyaadha Dubaay miilaan deemsistee warqirra deemsistee furattee hidaan keer imma tokko siin qabushi durayyuu sitti fayyadamuuf karaasi godhachuudhaaf akkati weerra isaan geessistuuf jedheetu malee ishee laphee isaa keessa jirtu ishee onnee isaa keessa jirtu isa ofiisaa jaallattu sitti dhama usti dadhabu ishee faana qilee bu'an sinii galeera kanaafi hammamuu yoo ta'e laalama bu'uun keen ooluka yeroodhaaf si ashqaabbatu danda'a yeroodhaaf si qabbachiisu yeroodhaaf si faana yeroodhaaf keessa baheesheen ulfitee ulfan baasee as gaheemo ani ishee faana guyyaa tokko tagaaddameen beeku ciiseeyyuun beeku ere malabalu wii paartii tutti sinii deebi'a warra ulfa yeroo sadi baasee wantini ugeen maleeyyuu ani beekee ishee faana ciisne immoo ittan sinii deebi'a